Harree fulbaana 26 bara 2018 egaa ijaarsa waajjira ganda Haaromee xumursiisaa jirra. Kun bakka raanoo fi yookaan bakka ga'umsa bishaan manarraa roobuu hojjetamaa jirudha. Hirmaannaa hawaasaatiin ogeessis kunoo jiru. Misgaanuu Tarreessaa saayitii injiinaringii ta'anii hojjetaa jiru. Egaa kan karoorsine hin hojjenna. Kan eegalleen xumurra sadarkaa kana geenye jirra. Amma egaa ijaarsisa manni kun keessaan dhoqqeen itti dhoobamee bakkeedhaan dhoobameera. Balbalaaf foddaa tafee jira. Balbalaaf foddaa immoo yoo Waaqayyo jedhee torbee tokko karaan caalleen xumurree bifa kanaan kunoo hojii itti eegalla. Egaa bu'aa ganda bu'uuressuu dhaloota waaressuu jedhuun uummanni kun buufata keessaa tokko waajjira sadarkaa isaa eeggatee kutaa gurguddaa 7 kan qabu. Waan nama dhibu ijaarsi isaa illee indiijinasii ta'an yookaan ganda kana keessatti dhalataniin kan inni hojjetame. Kanaaf uummanni gaafa bilisa ba'u yookaan eeggattummaa jalaa ba'u wanti inni hin hojjenne hin jiru. Egaa uummannis hiree ofiin of bulchuu, hiree karoorfachuu, hiree qabeenya isaa bulchuu, qabeenya isaa hoogganuu, biyya isaa beekee biyya isaa keessatti carraaqqachuu argachuuf waggootaaf qabsaa'aa ture. Amma kun hiree kana deeffachuu isaa agarsiistuu kanadha. Kanaaf akkuma kanaan dura viidiyoo tokkoon sosochii ganda kana keessa jiru isiniif dhiyeessaa ture. Ammas bifuma kanaan itti isiniif dhufa. Egaa oolmaaleen qabaadha.